Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun nagaya faya jirtanii ilmaan Oromoodhaa warreen hordoftoota koo warreen faamii tiዩብ jalatti argamtan akkam nagaa fayyadaa jirtanii kun har'aas deebiitiin jira. Haala yerootiif jedhee ture ammaan isinirraa turee ture ammaan booda garuu FB isin maxxansaa deebisee akkasumas YouTube channel maxxansaa waan hin galaksu warreen mandura YouTube channel kiyyaa subscribe gootan asmaan isin gaafachaa arrammoo waan bareedu akka isiniif qabadee isiniif dhiyaadde inninis maal jechuun isaa hin oolamu nafaan bu'aa na hordofaa saniin dura warreen YouTube channel kiyyaa subscribe gootan asmaan isin gaafadhaa jechuudha. YouTube channel kiyyaa faamii tiዩብ jaa obsaaf nafaan bu'aa takka waan sagata sagalee hin qabneen maxxansaa takka immoo sagalee qabdu isin maxxansaa isin ammoo nafaan bu'uudhaan akka hordoftan asmaan isin gaafadhaa jechuudha. Faamii tiዩብ itti barreessanii jechuudha. Isiniif dhufaa jechuudha faamii tiዩብ itti barreessanii. Isa kana jechuudha. YouTube channel kiyyaa kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Subscribe tan dhooytanii waan fuula duratti isiniif dhufu mallattoo bilbilaa kan fuula isaa dura jiru san yeroodhaaf yeroo gad cuqaastan wanti isin kun lakkisu yeroodhaaf dafee isin qaqqabaa jechuudha. Isa kana jechuudha YouTube channel kiyyaa faamii tiዩብ kiyyaa kana subscribe gootan asuma isin gaafadhaa jechuudha. Okay, itti aansuudhaan amma as keessaa baanu gara barumsa keenyaatti yoggaa tarkaanfannu innis maal yoo naan jettanii wanti waan bareedaa tokko online keessan irratti yeroo takka liivii waraabuu miiraamti liivii waraabuu ammas deebiseetii yeroo immoo fanaas bilbiltan takka Facebook waan daddaalaal jirtan suuqii gubbatu waan takka yeroo laal jirtan namni biraa akka isin jeeneef akka isin jeenee olaal godhuuf irraa godhuu barbaadan aappii kana gabbufattu jechuudha. Aappiin kun Play Store keessan keessa jira. Play Store keessan seertanii internet keessan yeroo isin booda internet guard ittiin turistanii internet guard isa kana ona firstly kana jechuudha. Inni gartan jedhii yaada isa kana jedhii yaada kun isa kana klik irratti fakkaaf. Okay, amma ni fadhee waan hin jiruuf isin uninstall godhatanii kanarratti uninstall godhanii buufatanii okay open jedhee yaa isin garsiisuun safsaan afaan bu'aan afaan deema takka isin garsaa jechuudha. Absaa akkasumatti eeyyama gaafachaa jira. Okay, asirratti aga kanatanii fi ni jira kuno kana on gootanii rakkoon qabu yoonif on gootanii garuu internet guard use local VPN filter and internet traffic for this operation. Please allow VPN connection in the next ninja isin keessaa yeroo sanii keessa baatanii tuma isarratti hin deebitan jechuudha. Qabsaan akkasatti dhiifama ni beekesaa isaa isin libsee ton jiru isin jalabee okay qabsaa akkasumatti okay hayyama gaafachuu jira. Qabsaa akkasumatti hayyama allau godhuu barbaadan
intura yeroodhaaf maaliif aappiin baay'ee wal aappii baay'ee waan ofirraa qabuuf intura searching waan godhu jiruuf loading waan godhuuf intura ishee gisee tokko booda irra deebinu. Okay, isiniif dhufee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf isin FB yoo ofirraa cufuu barbaaddan as maal gootanii wifi fayyadamaa jirtan moo data fayyadamaa jirtan wifi fayyadamaa jiraate wifi kanarratti ofirraa xiyyaarra keessa jechuudha. Mobile data itti fayyadamaa jiraate moo kanarra keessa jechuudha. Lachuu turre haayiti lachuu fayyadamaa yoo ni fayyadamaa kan tokko fayyadamaa jiraate tokkorra keessa. Sigaltii amma ani FB waan fayyadamuu barbaaduuf amarraa hin kaasaa jechuudha. Akkasumas warreen imo takka fakkeenyaaf imo lama faa qabdanii imo takka firaa ibsanii takkaan faa nama dubbisuu takkaan faa gartee waan takka gochuu barbaadan kana okay dhiifama imo tokko shisan maal godha mobile data takka mobile data fayyadamu jiraate mobile data fayyadamta okay saniifu asirra keessaa jechuudha data ta'e yoo data ta'e wifi ta'e asirra keessaa jechuudha firaa qastii diimaa kanarra baastaa jechuudha takkanaati obboleen kiyaa akkasumas Instagram keessarallee gurguruu ni dandeessanii deebisii ammas waan dadda messengerii keessan gubbaa firraa cufuu online jechuudha firraa cufuu ni dandeessanii akka ta'e jechuudha waan itti fayyadamaa jirtan firraa cuftarraa takkanaati obboleen kiyaa kan beekanirraa warree kan hin beekne barsiisuu aadaa godhannu isin jaa carraa gaarii barumsa gaarii keessanii ta'uu hin hawwa nageetti obboleen kiyaa kanumaan isin dhaamuu barbaada. Semua social media kan barbaadan imo WhatsApp messenger line kan barbaadan sin firraa cuftanii jechuudha. Khani fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Okay, nageetti jiraadhaa. Bye.